jirra 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 jirra. Namni yeroo baay'ee faayila garaagaraa koompitara keessaa qaba. Garuu faayilichi Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kaddaatiif viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe namni tokko akkamiin koompitara irratti fooldara isaa paaswoordii itti godhuu danda'a yookaan look godhuu danda'a jechuudha. Akka namni biraa faayila fooldara isaa kana keessa jiru akka aksas hin goone yookaan fooldaricha sana banee waan achi keessa jiru akka hin argine akkamiin goonaa kan jedhudha. Kana gochuudhaaf mee fooldara tokko ani kireetaa godhu jechuudha. Isin fooldara mataa keessanii qabaachuu dandeessu jechuudha. Fooldara mee maqaan isaa kaddaa tiibii tokko kireetaa godhu jechuudha. San booda kaddaa tiib jedhee neem haa godhu fooldaricha kana kaddaa tiib jennaan jechuudha. Fooldara kun yeroo bantanii ilaaltan waa tokko keessa isaan jiru jechuudha qullaadha. Sanaafuu maal goona mee imeejii kaddaa tiibitti kana achi keessaa haa galchinu. Imeejii kana fooldara keessa galchinu jechuudha. Kan biraa mee viidiyoo kana haa galchinu jechuudha. Viidiyoo kana galchinu ergasii kaddaa tiibii fooldara kan jiru keessa maaltu jira kaddaa tiibii kan jedhuu fi viidiyoo tokko jira imeejii kaddaa tiibii jedhuu fi viidiyoo tokkotu jira jechuudha. Innaa namni akka tasaate yoo koompitara yabanaa jiraate fooldara kana galee kaddaa tiibii keessa waan jiru ilaaluu hin danda'a jechuudha. Akka sana hin argineef maal gochuu qabna? Paaswoordiitti godhuu dandeenya jechuudha. Paaswoordii akkamitti goona jechuudha? Without any software tokkoon alatti hin dhuftan jechuudha. Fooldara kanarratti raayit kilik jettu. Ergasii aadtu kan arkaayivii kan jedhu asirratti mul'atame asirratti kilik jettu jechuudha. Ergasii maal nu fida? Kana dispilay nu godha jechuudha. Arkaayivii keenya maal jechuudha? Kaddaa tiibii biraa arjaa jechuudha. Sana booda as dhuftaniiti asitti kilik jettu jechuudha. Seet paaswoordii kan jedhu kanarratti. Sana booda paaswoordii barbaaddan asitti galchu jechuudha. Mee fakkeenyaaf ani paaswoordiin galchu paaswoordii keenya asitti dho'isu hin dandeenya jechuudha. Shoo kan jedhu kana yookaan asinis shoo paaswoordii kan jedhu kana akka nuuf mul'atu hin dandeenya yookaan immoo cufuu hin dandeenya jechuudha. Mee shoo haa goonu paaswoordicha asirratti mee tokko lama sadii afur paaswoordii fooldaricha kiyyaa kanaa haa jennu mee isin paaswoordii barbaaddan gochuu ni dandeessanii jechuudha. Hayyee sana booda ookee jennaa jechuudha. Ergasii ookee jenna. So maaltu kireettaa jira jechuudha. Arkaayivii maqaan isaa kaddaa tiibii jedhamu yookaan fooldarii maqaan isaa kaddaa tiibii jedhamu tokko asitti kireet nuti jechuudha. Suruu arkaayiviidha. Sana booda maal goona jechuudha. Kaddaa tiibii kan jedhamu fooldicha kana yeroo banne maal nu gaafata? Paaswoordii nu gaafata jechuudha. Paaswoordii nu gaafata akkuma argattan. As yeroo dhufnee kilik jennu maal jechuudha? Paaswoordii nu gaafata jechuudha. Viidiyoo sana akses godhuu dandeenya jechuudha. Sanaafuu viidiyoo sana akses godhuudhaaf maal paaswoordii jalqabatti galchina jechuudha. Kan kireet goone sana meeqa? Tokko lama sadii afur jenne intarneet jenne jechuudha. Hin arginaa jechuudha viidiyoo sana hin banamaa jechuudha viidiyoon. Akkuma argartan kanaame. So akkuma argartan viidiyoochi banamee jechuudha. Innaa kan lammataa immoo imeejicha jechuudha. Imeejicha jalqabatan yeroo kilik jennu imeejichi nuuf hin banamu. Sanaaf paaswoordii nu gaafata. Paaswoordichi maal jenne akkuma jalqaba viidiyoo sanaa jechuudha. Takka lama sadii afur yeroo itti galchine sana booda intar jennaan nuuf banamaa jechuudha kaddaa tiibii imeejiin kana. So amma maal goone jechuudha? Fooldaricha keenya look goone jechuudha. Yookaan paaswoordii kireet goone jechuudha fooldara keenyaaf. So fooldarri duraa kun bana jira. Sanaaf fooldara kana maal goona jechuudha? Dileet goona jechuudha. Dileet jenna jechuudha. So namni kamiyyuu dhufee fooldaricha keenya kana akses godhuu hin danda'u jechuudha. Kaddaa tiibii kana keessa imeejii jiru sana abbaa imeejii viidiyoos namni kamiyyuu argachuu hin danda'u jechuudha. So parpaziin har'aan qabadee dhufee kaayyoon viidiyoo kiyya kanaas har'a namni tokko akkamiin fooldara isaa paaswoordii godhate yookaan look godhaa akka namni biraa akses godhuu hin dandeenye jechuudha. Fooldara sana keessa galee yoo viidiyoon kun isinitti tole viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sabskiraayib, sheer godhuu hin dagatinaa kaddaa tiibii keessan.